immooti baangaalee fudhate. Gara fuulduraa shamara kootu hin argattu jechuudha. Akka duraanii dabbaa shamaraa eeguu dhiiste shamara jireenya keetiif naaf taate jetti fuudhe osoo shamara jiraatanii shamarran keenya bakka gammadde bakka eegsisin jedhe. Shamara akka fuuni hordoftoota masiyaarsiituuf jirra jirtu bakka jirtutti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eedu. Guyyaa har'a viidiyoo ajaa'ibaatu walitti deebinee jira jechuudha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii kootaaleen hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa jara viidiyoo footoo isaanii asirratti argaa jirtan kuni jaarsi kun yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 60 wayii ni ta'a jechuudha. Waggaa 65 hanga 70 ni ta'a jechuudha. Shamarreen tunis waggaa 25 hanga 30 ni taati jechuudha. Umuriin isaanii takka waliin maxxanfame jechuudha. Takka waliin maxxanfame. Garuu jaarsi yeroo ammaa akkatti jaalala namaaf kenna jechuudha. Dargaggoonni warroonni miidiyaa kana irra keessanii gaafa shamarreen takka heerumte jechuudha. Gaafa shamarreen takka heerumte isheen jaarsatti heerumtee jirti. Isheen bangaalitti heerumtee jirti. Isheen akkas taatee jirti. Gaafa san araagabuu jaalatan jechuudha. Dura garuu hin jirtan. Dubartiin jiraachuufiillee hin agartan jechuudha. Isin kan barbaadan jechuudha dargaggoonni yeroo ammaa jechuudha. Kan biyya keessa jiru ni ilaallatu warri miidiyaa kana irra jiru jechuudha. Gaafa shamarreen takka nama tokko heerumtee argitanii arraagaban jechuudha. Maal qoratu genzaba qabdi, mana qabdi, makiinaa qabdi, dabbaashee waan akkasii barbaadu jechuudha. Osoo isin kana barbaadanu, osoo isaan dabbaa shamara takkaa barbaadanu, shamarreen sagattee kutaarti ture yeroo ammaa kana keessatti. Kanaaf nun argattan baqaama booda. Ganaa shamarri abbaa ishee miti ganaa akaakayyuu isheetti heerumte bifa kanaan jechuudha. Maaliif isin tulaaluu dide? Kuni dogongora keessan jechuudha. Har'a duwwii godhanii irratti hojjetan. Dura eessa dhaqan? Eessa deeman? Maaf arguu dadhaban? Osoo nuti jirru jiraachuun keessan eessatti? Yeroo durii jechuudha. Bara durii jechuudha. Bara ammaa kanaan bara durii jechuudha. Bara durii san jechuudha. Dargaggeessatu yookaan dhiiratu maal qabaa jedhamee qoratama. Maal qaba? Mana qaba? Dubartii kana bulchuu ni danda'a jedhameetu dhiirri qoratama jechuudha. Qabeenya isaa jechuun dubartii san bulchuu danda'a jedhameeti malee akkas makiinaa qaba maaloo qaba hin jiru duraan jechuudha. Bara durii hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Akkasumallee gosa isaatu qoratama jechuudha. Dubartiin illee akkasumatti jechuudha. Gosa akkamiiti kan jedhamu jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Zabana amma badii kanatti jechuudha. Zabana wantoonni hunduyyuu mataa fi luka addaan baasachuu dadhabne kanatti jechuudha. Faallaa ta'ee wantoonni hunduyyuu gilbixixixixi jedhee jechuudha. Dhiiratu ganaa shamara akkasitti qorachuu eegale jechuudha. Dhiiratu waan akkasii godha jechuudha. Maal qabdii jedha ganaa. Maal qabdi? Mana qabdi? Makiinaa qabdi? Birrii hangam akkaawuntii irraa qabdi? Waan akkasii qorata jechuudha. Osoo dhiironni keenya miidiyaa irra jiru wantoota akkanaa qoratanu, osoo dubartii qabeenya qabdu barbaadanu, kan qalbii qabu, kan bultiidhaaf ishee barbaadu, kan bultii ijaarrachuu barbaadu, kan jireenya barbaadu, shamarreewwan haala kanaan fuudhaa jira jechuudha. Gaafa isheen heerumte maal jedhu? Osoo nuti jirru, osoo waxxaatiin jiru akkamitti jaarsatti heerumte? Osoo nuti jirru akkamitti saba biroo baangaalitti heerumte? Gaafa san balaa buusanii tiktoorii luka takkaan dhaaban jechuudha. Turbii tokkoof. Jiraachuun isaanii eessatti? Baga heerumte. Ganaa abbaa ishee miti ganaa nama abbaa ishee fakkaatu miti ganaa akaakayyuu isheetitti heerumte jechuudha. Maaliif isin dabbaa barbaaddan? Shamara dabbaa qabdu jettan, shamara maaloo qabdu jettan, shamara qabeenya qabdu jettan. Hanga ati shamarree qabeenya qabdu qorattee irra geessutti isheen kuttee jirti. Eessumatti argachuu hin dandeessu. Kanaafi baga heerumte jedhan shamarreen kun baga heerumte. Osoo isin teessanuu, osoo isin jirtanuu. Maqaadhaaf jirtan malee hin jirtan garuu hin jiran jechuudha. Warri miidiyaa kana irratti hin jiran jechuudha. Gaafuma isheen heerumte jecha gadi fuudhaniituma gaafa sana walii gadi arraagabuu, walii gadi afarsuu. Eessa dhaqxan dura? Eessa deemtan dura? Kan mana bulchuu danda'u dhiira malee shamara miti. Shamarri mana bulchitu. Mana bulchitu yoon isin hin jiru kan xaarrachuu qabu siraan xaarratee hojjetee shamara takka kan fuudhuu qabu ilma
jechuudha. Yooma akka aadaan keenya durii nu deebi'u hin beeku malee. Kanaafiyyuu hanga birrii ishee taa'echi firiizii ishee maree firiizii isaa maree jechuudha. Firiizii maree hanga birrii ishee eegu. Birrii hangaan qabdi. Biyya kam hojjette? Waggaa meeqa hojjette? Mana qabdi. Hanga ammaa birrii meeqa akkaawuntii irraa qabdi? Jedhee hanga inni ishee qoratutti shamarreen sun heerumte jechuudha. Osuma akkanatti maratta. Osuma akkanatti maratta. Maal gatii qabaree kun? Nama gaddisiisa. Kanaaf rakkina warroota dhiiratii fi shamarreen takka gaafa jaarsatti heerumte shamarree takka kan hin taqaawamu jechuudha. Isin darbuu dadhabe. Isintu ilaaluu dadhabe waan ta'eef jechuudha. Nama gaddisiistu dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiistu. Maal jechuudha? Baqa shamarreen dhumaa jirti barama baqaatuun kan biyya alaa keessa jirtu saba biraa heerumuudhaan jechuudha. Bangaalitti heerumuudhaan dhumaa jirti jechuudha. Kan biyya keessa jiru mootii dhiira qalbii qabu. Dhiira guduunfatu. Dhiira maallaqa shamaraa hin eegne. Dhiira of ta'ee jiraatu. Kan ishee jiraachisuudhaaf jecha halkanii guyyaa tattaaffatu. Dhiira akkasitti heerumte jechuudha. Warri miidiyaa irra jiran gaafa shamarri takka heerumtee argan saba birootis haa ta'u jaarsattis haa ta'uti. Gaafa sana miidiyaan kun luka takkaan dhaabbata jechuudha. Akkamitti jaarsatti heerumte? Jaarsi yeroo ammaa hunduma akkatti jaalala kennuuf argitanii jirtan jechuudha. Akkatti inni dhungatu jechuudha. Akkatti jaalala kennuu beeka jaarsi illee yeroo ammaa kana keessatti. Irraa baradha warroonni waxxaatota. Kana irraa barachuu qabu warroonni waxxaatota jechuudha. Maallaqaaf jecha walitti dhufu osoo hin taane jireenyaaf walitti dhufu. Kun amma jaarsi jireenyaaf ishee barbaade jechuudha. Jireenyaaf ishee barbaade, bultiidhaaf ishee barbaade jechuudha. Maallaqa ishee hin barbaanne. Ni qaba kaanni. Yeroo wayyoo qabdu xaarratee jedhan jechuudha. Xaarratee guduunfatee haadha shamarree bishaan lagaa fakkaatu bareedduu tana fuudhee jira jechuudha. Yaa isin osuma akkanatti garaan isaan gubatu miidiyaa kanarra waxxaatonni jiru osuma akkanatti garaan isaanii gubatu osuma akkanatti garaan isaanii guggubatu shamarreewwan babbareen kan bishaan lagaa fakkaatu qaxaleewwan tun kan biyya keessaa jaarsi ishee fuudhuudhaan isin jalaa dhumatte jechuudha. Kan biyya alaa jirtu mootii baangaalee heerumuudha akkasumatti dhumatte jechuudha. Wayii carraa keessan dhugaatii kan gadda jechuudha. Dargaggoota keenya gara fuulduraa ganaa shamarran dhabuudhaaf deemtan bakka maaliif waan fuutan ganaa dhabuudhaaf deemtan baay'ee na gaddisiisu kana jechuudha. Baay'een isinii gadda. Amma warri shamarran isin jettee kutte hin jirtu bakka eessatti argattu ture. Osoo ati geejjiba ishee qorattu bakka haalli hunduu jijjiiramee jira. Shamarreen haala ishee adeemsa ishee jijjiirratteerti. Ati teessee birrii ishee qoratta. Maal qabdi jetta? Qabeenya ishee dabbaa qabdi jetta. Amala qabdi. Boruna bulfachuu dandeessi. Jireenyaaf ni taati jechuu dhiiste kanaaf waan biraa qoratte jechuudha. Hanga isa san qorattee irra geessutti ishee kan biraa fudhatee kuteera. Shamarri dhabamaa jirti kana booda shamarri waddattee jirti kana booda jechuudha. Argachuu hin dandeessan bakka. Kanaafi kana booda shamarran isin harkaa dhumattee jirti. Abdii keessan muradhaa bakka. Abdii keessan muradhaati. Mudhii keessan hidhadhaati jabaadhaa hojjedhaa dargaggoonni jechuudha. Dhaamsinan isiniif qabu kanuma qofaadha. Mudhii keessan jabeeffadhaati hojjedhaa dubartii bareeda takka argachuudhaaf jechuudha. Dubartii bishaan lagaa fakkaatu babbareedduu tana. Jaarsi isin harkaa fixaa jira. Kan biyya alaa jirtu ormi isin harkaa fixaa jira jechuudha. Osoo ati harka dhiqattee mataa kee firiizii godhattee maallaqa ishee eegdu ni argattan kana booda nagaatti gargar baanee jira jechuudha. Amma booda gargar baanee jira warri shamarran maallaqa shamarranii eegdan. Bakka hirmii keessan baafadha bakka amma booda hirmii keessan baafadha bakka garaa keessan kutadha abdii keessan muradha bakka hin jiru amma booda wanta akkasii waan ta'eef baay'ee gara nama nyaata isiniifan gadda jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessatti shamarran isin heerumtu hin jirtu bakka kan hojjetu kan xaarratu kan bultiidhaaf ishee barbaadu malee ganaa kan taa'ee maallaqa ishee barbaadu gaafa ishee heerumte mootu jaarsa heerumte jedhee maraatu osoo hin taane
hojjettee jabaattee hojjettee shamara takka argachuudhaaf jecha jabaadhaa hojjedhaa. Shamarran jaarsi isin harkaa fixuuf deemaa jira jechuudha. Kan biyya alaa jirtu Baangaadees jaraa fixuu salphata warri dhiiraa gudii keessan.